ኢቭን ቢሮ ድረስ ነው አንከነዲቤ ዳይኔ ጋር የመጣው መንሱር ጀማል ምጫንሱን መራታ ደሞ ፈያል ዋን ሲህመተ ወይቱ ጅራ ዋን ከነ ጀልቀበ ወንት ዱርሱ ቀቡ ዲማ ሐዋሳቲ ዋን ተይፍ ዱባዘው ጀናሊ ወንት ኩኒ ኦፍ ኮርስ ባይ ሴንሲቲቭ ዳ ዘበነ ቦዳ ዮኪን ማለቶን ሲህመተ ወይቱ ጅራ ዋን ከነ ጀልቀበ ወንት ዱርሱ ቀቡ ዲማ ሐዋሳቲ ዋን ተይፍ ዲማ ኦቦሌዋን ኬናቲ ዋን ተይፍ ኦሮሞቱ ነሞታ ሄዱራ ያደ ፉዳዴ ያደ ወልቀባቲን ሲብራ ዱፌ መንሱር ጀማል ዋኮመኔ ጀደና ነብረ ነመኩ መሸን ይብሰዲ ድረስ ሲብራ ሜጋ ከድሩም ቤጉ መንሱር ጀማል ዋኮመኔ ኢንሌ ዲዮ ከነ ጫልባሲ ሱራ ሐጫሉ ሁንዴሳ ጎዳሜ ቀርሺ ኩመ ኩደሸን ትልማሜ ቶክ ለመደ ዲዮ ከነ ሚዲያ እረቲ ጋፈተሜ ማሊ ፊ ቀርሺ ሂንቀብዳ ዱንያ ረድ ሲገነ ሂንቀብዳ namni kun nama saba kanaafi lubbuu isaa aarsaa kafalee sababni ati gatii kana tilmaamteef maal inni jennaan ani silumaayyuu caalbaasii jalqabsiisuuf malee suurichumayyuu bitatuu hin barbaanne jedhee jedhan wanti si komatan kana waan oromoon si himatu kana dhimma caaloo immoo dhimma oromoo tacaaluu gammachuu waan jedhu dhaggeeffadhu. Ali Birraanii artistii duwwaa miti jagnas gamnas. Wama jaalle gammachuun jechaa jiru kana qofa dhaggeeffadhu sanbooda dubbanna. Ali Birraanii jireenya isaa guutuu bara namni waa'ee Oromoo maqaadhuma dhahuu sodaatu. Ali Birraan nama bakka itti gadi bahee miidhaa Oromoo irra gahu maal jedhanii maal himanii gaa yaadaan dhibamanii gaa jiruu afaan wallaalanii. kan lafa dhabee horii saamamee karoorroo jibbee gaaratti gamee maal odeessa maal himamee jedhee namni akkanattiin bara sana bara Haile Sillaasee yeroo namni hanga sana magaaddidduu isaa sodaatu Ali Muhammad Barraa waan Oromoo irratti guyyaa tokko sodaadhaan gara booddee naman deebine namni na arge tokko Ali Birraati. Ali Birraa jechuun gaa nama akkanaati yaalle Mansuur. Ati arraan tana beekamtii itti argatuudhaaf ganda habashootaa dheeyitee miidiyaa ganda habashootaa irratti waggaa 10 dura artist Ali Birraan dhimma hojiitiif biiroo kiyya dhufe jette. Biiroo tanteetame ofii gaafiin jettulleen si kaa'aa jirti. Jechuun biiroo TikTok irraa sadaqaa itti kadhattu san immoo biiroo biraati gaafiin jettulleen dhiyaataa jirti jecha. Eeyyeen. biiroon tante tagartee TikTok gubbaa sadaqaa naa kannaa aboo na dhaqqabaa aboo tabtab naa godhaa ilillii takka naa kannaa giiftarri kiyyameeti aboo rabbii jaana biran kutina aboo natti darba jettee itti kadhattu san sid dhufe moo biiroo biraa gartaa waggaa 10 dura ati gartee qabaachaa turte ta Ali Birraan hojii barbaada dhimma hojiitiif sibira itti dhufe jechuudhaan gaa yeroo ammaan kana gaafiin garagaraa sii dhiyaataa jirti. waan si himata wayitu jira waan kana jalqaba wanti dursuu qabu dhimma hawaasaati waan ta'eef dhimma obboleewwan keenyaati waan ta'eef namoota hedduurraa yaada fudhadhee yaada waliin qabaatiin sibira dhufe. Mansuur Jamaal waakomannee jedhan ana bira nama 5,300 jira sibira meeqa akka jiru hin beeku. Mansuur Jamaal waakomannee innillee dhiyoo kana caalbaasii suuraa Hacaaluu Hundeessaa godhame qarshii 15,000 tilmaamee tokko. Lammata dhiyoo kana miidiyaa irratti gaafatame maalii fi qarshii hin qabdaa duniyaa rabbi sii kenne hin qabdaa namni kun nama saba kanaa fi lubbuu isaa aarsaa kafalee sababni ati gatii kana tilmaamteef maal inni jennaan ani silumaayyuu caalbaasii jalqabsiisuuf malee suurichumayyuu bitatuu hin barbaanne jedhee jedhan. Wanti si komatan kana waan Oromoon si himatu kana dhimma Hacaaluu immoo dhimma Oromooti. Hacaaluun Oromoodha, Oromoon Hacaaluudha. Saboo atiin kun aniin kun abbaa qabeenya toofiin jechaa TikTok gubbaa teessee maa sadaqaa kadhatta jechuun gaafii uummataa turte. Jaalle Mansuur gaafa gaafii kana deebisuuf keessa yaadateet haasaa Jaafar Alii tokko yaadate akka qoosa dhiyeesse tokko. Maal Saboo abbaa namicha dullacha wayii tokko qaban osoo waa hatu. Saboo abbaa maaliif gartee umrii tanaan waa hattaa jennaan yaa intala tiyya barakaan tokkoon akka malee dhukkubsadhee mana haakimaa seenee mana haakimaa sanit dhiiga namaa nagguuraa bahanii dhiiga sanillee numaan fayyee achumaa as na eegalte wanti tun inni jennaan hay aboo maal jechuudha gaa jennaan
maalittiin beeka dhiiga hattuutiin saa jee deebisaa kannee fi namni baay'een itti booraa ture qoosaasan. Manguddichi kun akka malee dhukkubsatee mana haakimaa seenee dhiiga namaa itti guuraa ba'an mana haakimaa seenetti dhiiga namaa itti naqanii dhiiga namaatiin fayye. Waggaa achii gabba'u hanne eegale. Waa hatu nama jalaa waa hatuu fa'aa eegalee osoo deemuu gaafa kan qabame waan kana dubbate. So maaliif hannatan eegalte jedhanii gaafannaan lakkii bari yaaboo mana haakimatti akkasitti dhiiga namaa sanatti guuraa ba'anii eegalachi gabbee garuu amalli kun natti dhufe amala kana duraan hin qabu maalitti hin beekaa jeen maal jechuudha jennaan hin beekne wallaahi dhiini sun garuu dhiiga hattuu ta'uun ooltu dhiigni natti guuranii na fayyisanii suni dhiiga hattuu qaama kiyya keessa jira kanaafin hannatti jira quba qabaadhaa jechuu isaati. Amma gaa Mansuureen kiyya jaalle Mansuureen kiyya waan jechaa jiru saboo atiin kun abbaa qabeenyatti odoo siin ja'anii TikTok gubbaa teessee maa sadaqaa kadhattaa gaafa jedhaniin interview isaa takka taa waggaa 4 moo waggaa 5 dura miidiyaa tokkotti akkas jee biyya Indoneeziyaa keessatti rakkadhee beelee like indoomii faa nama kadhachuudhaan ture achumarraa ka'eetiin akkatti guddataa dhufe qabeenya kana argadhee minaamin jee gisee inni dubbatuutu dhaga'ame interview takka keessatti achumaa gaa ijoollee wal bira fiddee ahaa haasaa Jaafar Ali kanaa walirra fidee jaalle Mansuur waan jee yaa obboleeyyan kiyya aniin kun waa amala kanallee hin qabu biyya Indoneeziyaa jaan takka keessatti kamalee rakkadhee achittis beeltii hafna gootee gabbahee sadaqaa kadhadhee nyaachaa ture amalli sun garuu amalli waa kadhatanii nyaachuu sun waan hin dhiifne kunoo bifa jijjiirratee gaa TikTok gubbaa na fide asirraa hin kadhadhee nyaachaa jira na quba qabaadhaa jeeyyan. Jaalle Mansuur. Erga diddee Mansuuree gubaan garaadhaa qabu ka'ee sitti cabsuuree konkolaataa jijjiirtaa chiikii fi cheekiin keetii nutti mimee adaraa ati fira biilgeetii atoo caaluutti jirta roonaandoo keenya dhabneerra nutti mimee waan goote konkolaataa adda addaa dalga galchitee tarree qeerroo qofaatti hambiste faana yaafatte qarree qeerroof qarree adda baasuu fi gamaaf gamana fiigda konkolaataaf uffataan tokkummaa keenya diigda. Yeroo lafti yaabbaa lafaa badii ta'e dhugaan hundaalatee maalsii wayya sibbarii ta'e otoo hin daararree callaatti abbaarrachuun cooma jajjaa. Barbaadeef ittumaan daranuu beekamudha. Ahaa edaa Mansuuriin kun bood nama waggaa 10 dura artist Ala Birraanuu isa kabajee biiroo isatti itti dhaqee naamin jee akka gartee beekamtii argattee sababaa sanii namni sitti yaa'u. Waan akkasii muudii namarra qabachuudhaaf ati waan kana dalee. Abbaan qabeenyaa Mansuur sadaqa kadhattuun akkami sadaqaa kadhata jettaniin na gaafattan. Jaalle Mansuuriin kun TikTok gubbaa isaa 24 ta'a. Achi gubbaa sadaqaa kadhata. Yeroo jalqabaatiif Oromoodhaan ka wal arge amma waggaa 2 illee hin geenye. Shittoo maqaa jechuun gabbee. Nickneemiin isaa like keyword jettiin faranjiin jechuuta namoonni tokko tokko calaqqisan. Amma keyword inni gartee itti beekamu shittoodha. Mansuur hogga jaan jechi shittoo jaan biraan dhabamu. Moo fakkeenyaaf Rabbi mana hidhaa keessaa sheekha keenya tokko Ustaad Abu Musaab wama adraa kiyyaniin maaliif jaaniin jecha san isaatu haasaa isaa keessatti jecha kana fayyadama. Sababaa saniiti jechi akkas akkasii kun nama sanii wajjin fudhatama jechuu mana hidhaa jira Rabbi mana hidhaatiin oofaa baasu. Hiigaa boo jaalle Mansuur atiin kun duuba hagas takka gaddeebitee artistii Ali Birraa artistii guddaa gartee Oromoon akka ijatti ilaallattu ka Rabbiin gartee guyyaan isaa geenyan nu gidduudha fudhate artistii kanarratti muudii qabattee ittiin beekamuudhaaf ganda Habashaa dheeyitee ganda namni sin beekne ganda Oromoo osoo hin ta'in achitti gartee artistii keenya akka gartee nama xiqqaadha takkaa'u nama gartee hojiidhaaf dhimma hojiitiif si barbaadaa si bira dhufe wayii tokko fakkeessitee dubbatte jechuudha. Dhaga'iisittiin hima. Ati abbaa qabeenyaa osoo hin ta'in baadoodha ati baadoo. Osoo abbaa qabeenyaa taatee abbaan kan kee haala kanaan rakkoota isaa Facebook irratti maxxansanii hin himan turan. Osoo ati abbaa qabeenyaa taate dura abbaa kan keessan gargaarta turte. Doolaara xixiqqishaa ati gartee sadaqaa TikTok gubbaa kadhattee na dhaqqabaa aboo rabbii jaa'ililii takkanaa kanna aboo natti darba bannaa taachuu riduun aboo giiftisatuun jettee achi gubbaa kadhattee fudhattu san akka muuditti yoo doolaara 300 argatte doolaara 100 takka sharaftee qarshii 10,000 taati maallaqa Itoophiyaadha. Qarshii 10,000 san ammoo viidiyoo 10 itti daleeyde 1000 takka nama tokko kanuudhaaf viidiyoo takka daleeyte 1000 takka nama tokko kanuudhaaf viidiyoo hannitee doolaara 200 kiisha kaattee
akka nama abbaa qabeenyaa of godhuudhaaf ati ittiin dalagaa turte muudii ittiin qabataa turte ummata kanatti muudii ittiin qabataa turte namni waan sin beekne seen nuti takka seenaa keessatti dhageenyeen beeknu abbaa qabeenyaa ka TikTok gubbaa taa'ee sadaqaa kadhatu takka agarreen beeknu yeroo jalqabaatiif Mansuur Jamaal agarree bargee mata bata malee sadaqaa miti warri naan gettan dhaggeeffadhaa asirratti nima fakkeenyaaf ammaan tana Tolosaa fi Taaffasaatu sadaqaa kadhataa jennu Tolosaa Mansuur kana godhi Taaffasaa nama biraa ganda warra biraa seen irraa godhi jarra kana lamaantu beellama wajjin taphatuudhaa qabata aboo Oromoo hin hafinaa gaabar Tolosaa keenyatu Taaffasaa wajjin taphatuudhaa deema jennee wanya kanaaf kana jidduu gowwaan tokko ni jiraami Oromoo tana keessa gowwaa baay'ee jira gowwaa takkaa gowwaa akkas gowwaadhaa rabbiin agarsiifne yoo gafarsa taate malee gafarsa gartanii isin gafarsa akkanumatti taa'ee horii namaa kan hin jiru yoo gowwaa akkasii taate malee namni tokko anu amma fakkeenyaaf naman jaaladhuuf takkaa'u namoota waan bebbareedaa dalagan namoota hojii bebbareedaa dalagan tokko sappoortu godhuudhaaf 50 san maallaqa kiyyaan bitee namoota sasaniif akkanumatti baqa kennaan hin kennaaf ammoo walitti dhaabeetuma kakannu takka maallaqa bakka biraatirraa waan gartee ummata dhamaasu waan ummata jaamsu waan ta'eef wanni kun itti naqanii kannaa jira ji takka ammoo gowwaa akka gafarsaasanii horii ኢቭን ቢሮዬ ድረስ ነው አንከነ ዲቤ ጉዳይ እኔ ጋር የመጣው መንሱር ጀማል ሙጫንሱን መራታ ደግሞ ፈያል waan si himatan wayitu jira waan kana jalqaba wanti dursuu qabu dhimma hawaasaati waan ta'eef dhugaa ta'uuf jennaani wanti kuni of course baay'ee sensitiiviidha. Zabana booda yookiin mallattoon qiyaamaa dhiira tokko duuka shamarri kumni tokko fiiguudha jedhan namni haadha Mansuuriin duuka fiigaa jiru kuma tokko hin caalu obboleeyyan kiyya. Saboo jaalle Mansuur saboo atiin kun aniin kun abbaa qabeenyaa ta'uuf sadaqaa kadhataa jennu Tolosaa Mansuur kana godhi Taaffasaa nama biraa ganda warra biraa seen irraa godhi jarra kana lamaantu beellama wajjin taphatuudhaa qabata aboo Oromoo hin hafinaa gaabar Tolosaa keenyatu Taaffasaa wajjin taphatuudhaa deema jennee wanya kanaaf kana jidduu gowwaan tokko ni jiraami Oromoo tana keessa gowwaa baay'ee jira gowwaa inni baasu hin jirtu hojjetee takkaa'uu geemni inni taphatullee hin jirtu numa taa'uudha Woi darba askanna aboo rabbii jaa kanna rabbii jaa giiftii tak jee mataa qabatee taa'uu malee ati ammoo jala kana gowwamtee gowwaa akka gafarsanii beeytaniimi gowwaa akkasiiti gowwaan gartaa dhaqee giiftii kan nu kadhugaadha warri kun ammoo warra ergamu warra harka lafa galaatiin Oromoon akka dhamaatu barbaaduuf harka lafa galaatiin horii isaanitti kannanii baankii isaanitti erganii fi achi baankii san keessaa fuudhee horii as ergu malee namni akkanumatti taa'ee horii namaa kan hin jiru yoo gowwaa akkasii taate malee namni tokko anu amma fakkeenyaaf naman jaaladhuuf takkaa'u namoota waan bebbareedaa dalagan namoota hojii bebbareedaa dalagan tokko sappoortu godhuudhaaf 50 san maallaqa kiyyaan bitee namoota sasaniif akkanumatti baqa kennaa ammoo Ali Birraa hojiidhaaf mana kan kee dhufe takkaa'u biiroo tan ta'e dhufe dhimma hojiitiif jecha atiin kun nama waggaa 10 duraa akkasitti qabeenya qabu kagartee beekamaa kabiiroo qabu Ali Birraa nuu bira dhufu hogga maal gootu waggaa 7 moo 8 dura rakkattee duuba baadiyyarraa buna gartee xiqqishoo bibbittee